Eric Isinta gaazexeessaa NTV'ti. Jeebitootessa darbe hiriira hoogganaan paartii mormituu Riyaalaa Odingaa daballii gatii jireenyaa Keeniyaa keessaa mormuuf waamee ture. Gabaasuurra yeroo jirutti gaaza imimmaanii poolisii irraa dhuka'een innii fi gareen isaa miidhamuu hima. The tear gas actually was thrown on us. We were coughing that moment. I remember telling my crew members, we were actually 4 of us up there. So I was telling my fellow camera person, please, let's just go down. It has never been this way. Gaazni imimmaansuu gara keenyatti darbatame. Yeroo sanatti quqqufaa turre. Nan yaadadhaa yeroo garee keenya waliin baanetti himu koo. Gareen keenya namoota 4 taaneetu baane. Ogeessa kaameraa keenyaatiin maaloo gachiisi jedhee ittiin hime. Sababiin isaas akkas taane hin beeknu waan ta'eef. Gaazexeessitoonni meeshaalee isaanii qabatanii konkolaataa gubbaa ba'anii waraabbiif akka isaaniif tolutti dhaabbatu. Poolisiin gara isaan jiranitti qiyyaafachuun rasaasa gaaza imimmaansu dhukaasuu akka jalqabeetti dabaluun ibsa. Isintaan. Turn this side to pick my camera because it was hanging. It's when I was hit by this tear gas. That's when then I didn't know what happened from there. I just found myself on the tarmac. The first thing yeroo sanatti cinaa kiyyaatiin naannee kaameraa kiyya fudhachuu fi sababiin isaas gaazii imimmaansuun ukkaamameen jira waan ta'eef. Sana booda bakka sanatti waan ta'e hin beeku. Sarara daandii irratti of arge. Bakka gaazni imimmaansu baay'een jiru. Yeroo sanatti mucaan koo kan ji'a 4 fi haati manaa koo qalbii koo keessatti natti mul'atan of wallaalee yeroon jirutti. Hoogganaan mana maree miidiyaa Keeniyaa David Omwayo gaazexeessitoota hojii idilee isaaniif ba'an irratti wantoonni akkasii raawwachuu himanii garuu dhimmoota kanneenii fi kan biroo irratti hojii akka hojjechaa jiran dubbata. We have written to the Inspector General of Police and we have documented the case. We are actually following up the cases one by one. Ajajaa poolisii Keeniyaa olaanaa fi barreessineerra. Ragaalee fi xalayaalee dhimmoota kanneen ilaalatan irratti barreessinee ragaasaa tokko tokkoon ol keenyee qabna. Poolisiin Keeniyaa gama isaatiin tarkaanfiiwwan akka malee fudhataman jedhe irratti hiriirichaan booda dhiifama gaafateera. Manni maree miidiyaa Keeniyaa gaazexeessitoonni karaa oduuwwan taateewwanii argatan irratti hojjechaa akka jiru hoogganaan mana marichaa Omwayo yennaa dubbatan. Akkas jedhu adeemsi akkanaa fudhatama akka hin qabne mootummaatti himeen jira. Garuu waan isaan keessa jiran hubachuutiin bakka miidiyaaleef ibsitti kennamu yookaan bakka dhaabbatan mijeessuu akka qabanis itti himeera. Yeroo miidiyaa cufaa deemtetti oduuwwan hamiif balbala bantee gadhiisuudha. Kun immoo biyyattii ni ajjeesa. Kunis odeeffannoo hin mirkanoofnee fi abbummaa hin qabne tamsaasuu ta'a. Ministeerri nageenyaa dhimma biyya keessaa Keeniyaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti bakkoota sanatti qorannoo ho'aan dhimmoota namoota du'anii irratti gaggeeffamaa waan jiruuf qaama eeyyamameefiin alatti seenuun dhorkaadha. Miidiyaa guutummaa guutuutti akka hin seenne dhorkamuu osoo hin taane gaazexeessaa tokkoo fi riippoortara tokkoof ni eeyyamama jedhe. Ogeessonni miidiyaa gama isaaniin Keeniyaan odeeffannoowwan sobaan raafamaa jirtii jedhu. Naansi Buukar Yuunivarsiitii Kehaanitti hooggantuu mana barumsaa miidiyaati. There's been quite a lot of misinformation. A lot of it exacerbated at the height of the pandemic and we see that the effects of that even to date. Odeeffannoowwan sobaa jeequmsa kakaasuuf tamsa'an baay'eetu jira. Kana immoo dhiibbasaa amma har'aatti argaati jirra. Gaazexeessaan NTV Isintaan hiriira gabaasuuf ba'ee balaan isarra ga'e akka yaadannoo hamaatti yaadata. And you see, this is the eye that I usually use for my every camera person. This is what I use for my daily activities. So when it is hit, my only gratitude. Agarte ijaan fayyadamu sakana. Ogeessi kaameraa kamiyyuu hojii isaa guyyaa hojjechuudhaaf ija kana fayyadama. Yeroon jalaa rukutamu ilaali. Wanti ani gammadu lubbuun ooluu koo fi maatii koo arguudha. Egaa jireenya koo keessatti isa murteessaadha. Kun muuxannoo gaazexeessitoonni hojii isaaniirratti mudannoowwan hamaa mudatu keessaa haga tokko jedha gabaasni Saayidaa Swaaleen Naayiroobii irraa qindaa'e.